Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanala keenyaa gaa appilikeeshinii faayidaa guddaa qabu gaa appii ajaa'ibaa takka isin agarsiisu. Appilikeeshinii kun gaa faayidaa guddaa qaba. Akkasuma bakka jirtan taa'uudhaan gaa bakka isin jirtan kulliitti gaa akkasuma bakkuma jirtan teessanii namoota salaatunuu qilbaa qixxaqama akka jiru qilbaan qixxaqama akka ta'e jechuudha. Qayitaa qilbaa qixxeetti salaatanuu isin agarsiisa jechuudha. Appiin kuni kan agarsiisu qilbaadha jechuudha. Bakkuma jirtanitti yeroo salaatu kaatan gaa qilbaan qixxaqama akka ta'e ilaaluu dandeessu jechuudha. Akka biraa naannoo masgiidaa yoo hin jiraanne masgiidii yoo eessarraa akka ta'e jechuudha. Lookeeshinii oon akkasuma lookeeshinii keessan oon gochuudhaan gaa naannoo isin jirtanirraa qixxaqamitti masgiin akka dhiyaatu isin agarsiisuu danda'a jechuudha. Bakka isin jirtanitti lookeeshinii oon yeroo isin gootanii masgiin eessarratti akka dhiyaatu maqaa masgiidaatii wajjin isin agarsiisa. Akkasuma faana deemuudhaan gaa eessarra akka jiru jechuudha yoo hin beekne argachuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshiniin kun faayidaa guddaa qaba. Akkasuma appiin kun haaraa bahee appilikeeshinii kana argachuudhaaf gaa pileestoorii gubbaarra seenuudhaan gaa ni barreessitu maqaa appii kanaa jechuudha. Akkasuma androidiirratti illee androidiirraa buufachuu dandeessu. Pileestoorii gubbaallee ni jira jechuudha. Bakka seerchii seenuudhaan gaa musallaa jettanii barreessitu. Musallaa jettanii yeroo isin balleessitan musallaa appii yoo isin jette yookaan immoo musallaa jechuudha yoo isin barreessitan isin bahan inni haala kanaan musallaa appii yeroo isin jettan hedduu isin baha. Garuu haala kanaan yeroo inni isin bahe gaa appilikeeshinii kana isa kanadha kan isin buufachuu qabdan jechuudha. Appiin kun appilikeeshinii isa kanadha gaa musallaa Lukit ka jedhu kana gaa an oppin gonnaan jira isin garuu daawunloodii godhattanii instaal gochuudhaan gaa appilikeeshinii kana eega gabbuufattanii bilbila keessa irratti itti fayyadamni isaa waa baay'eedha kan inni faayidaa guddaa qaba jechuudha. Itti fayyadamni isaa waa takka isin hin cinqu faayidaa guddaa qaba appilikeeshiniin kun jechuudha. Appii kana gaa keessanii seentu eega keesseentanii haala itti fayyadamtan isin agarsiisa. Appilikeeshiniin kun ni banaa haala kanaan jechuudha. Appii kana gaa yeroo haala kanaan keesseentanuu haala kanaan keessanii baas lookeeshinii oon gootanii ilaaluu dandeessu naannoo jirtan wajjin isinii gahaa jechuudha. Maqaa isin naannoo isin jirtanuu fi maqaa isaa jechuudha zuum gochuudha yoo barbaaddan haala kanaan tokko tuquudhaan gaa yeroo isin zuum gootan naannoo jirtan bakka jirtanutti eessarraa akka itti dhiyaattan yookaan masgiida kamitti akka dhiyaattanu tokkoon isin agarsiisuu danda'a jechuudha. Appiin kun bakka jirtanu teessanii jechuudha masgiida kamitti dhiyoo jira jettanii masgiida isinitti dhiyoo jiru ilaaluu dandeessu. Akkasuma maqaa masgiidaa ilaaluudhaan arguu dandeessu. Kabira asirra eebbuu isin tuqxanutti appilikeeshinii gabaa kana tuquudhaan gaa ganjallaa kaa tuquudhaan gaa bakkuma jirtanutti gosa salaatu barbaadan qilbaa isaati keessi filattanu qilbaan qixxaqama akka ta'e ilaaluudhaan salaatu dandeessu jechuudha. Appii kana gaa haala kanaan ganjallaa kana gaa wantoota akkasuma waa hedduu isin gaafata lookeeshinii bichaa oon gochuu isin gaafata. Yeroo asirra tuqxanu gaa sa'aatii kam akkasuma salaata namoota salaatanuu fi sa'aatii salaataati kan inni asirratti isin agarsiisu sa'aatii meeqatti akka salaatamu ilaaluu dandeessu akka naannoo jirtanutti kan inni isin agarsiisu. Naannoo isin jirtanutti hundaa'uudhaan gaa sa'aatii meeqatti akka fajjiriidha asirratti kunoo sa'aatii zuurii asirii wantoota hedduu asirra jira jechuudha. Salaata waqtii shana hunda namoota salaata salaataniif sa'aatii salaataa sana tokkoon asirratti isin baasa jechuudha. Sa'aatii isaa yoo notifikashinii oon gootan fakkeenyaaf haala kanaan notifikashinii oon kan jettu gubbaa kana kaawwattan fakkeenyaaf sa'aatii salaanni ga'u sana yoo isin ofirraanfattanii jiraattan sa'aatii sana notifikashinii gubbaa kanarraa qala'u isin jedha jechuudha. Notifikashinii gubbaa kanarraa qala'u jedha. Sa'aatii sanaasumaan salaada akka salaanni ga'e isin yaadachiisa jechuudha. Kanaafuu asirratti isin waan agartu ganjallaa kana wantoota shanan kana jiranuu amma fakkeenyaaf kanarra hogguu isin tuqxanu ni filattu jechuudha. Masgiida haala kanaan quraana yoo namoota qara barbaadanuu fi kana keessaa filachuudhaan kan barbaadan kaa'uudhaan isin agarsiisin quraana fakkeenyaaf tokkoffaa garuu guntuqu afaan amaariffaatiin na dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan akkasuma afaan barbaaddee si dhufuu danda'a jechuudha. Afaan bakka itti filattanu qaanqaa yookaan laanguweejii isaa filachuu barbaadan appilikeeshinii kana keessa gubbaa kana irraa tuqaa sadiin jirti. Tuqaa sadiin kaa tuquudhaan gaa eega achirra tuqtanii ganjallaa qara fuun gaa laanguweejii kaa jiru kana mallattoo xiyyaa gargalte kaanii tuqxu yeroo takkaaf. Mallattoo xiyyaa yeroo isin tuqxan isin banaa afaan oromootii fi amaariffaa fi ingiliffatu jira. Yoo barbaadan afaan barbaadan kaawwachuudhaan afaan oromoo irra kaawwachuu barbaaddes haala kanaan afaan oromoo irra kaawwachuudhaan gaa keessoo isaa dubbisuu dandeessu jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii kana namoota hin beeknee fi itti fayyadamuu dandeessu. Asirra seenuudhaan gaa wantoota hedduus as keessa jira quraana irraa qara'uu dandeessu. Waan baay'eedha of keessaa qabaa jechuudha appilikeeshiniin kun. Namoonni hanga wanaa itti fayyadamaa hin jirre itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Appii kana keessa seenuudhaan gaa quraana yoo qoruu barbaadan haala bareedaa ta'een qulqullina guddaa qabuun isin agarsiisuu danda'a jechuudha. Quraana kana afaan barbaaddeetti akkasuma ilaaluudhaan yookaan qara'uu dandeessu namoonni qara'uu dandeessan jechuudha. Hiikaa isaallee ni dandeessu ganjallaa haalee dubbisuu jechuudha. Akka isin dubbisuu barbaadan fakkeenyaaf asirratti dubbisuu bakka yookaan tuquudhaan gaa yookaan ilaaluu ola xaa'uudhaan haala kanaan tokko ola xaa'uudhaan gaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Quraana kana jechuudha. Kanaafuu namoota qara'uu beektanuu asirra seentanii qara'uu dandeessu. Appilikeeshinii kana parmishinii itti kennuudhaan kan isin itti fayyadamtan. Parmishinii itti kennuudhaan gaa itti fayyadamuu dandeessu. Naannoo jirtan yoo barbaadan immoo asirratti gaa searchi gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf asirratti tuquudhaan bakkuma jirtan sana searchi yeroo isin gootanuu isinii baasa jechuudha. Bakka isin jirtan isin agarsiisa jechuudha yeroo isin searchi gootan. Kanaaf appilikeeshinii kana
appii kana haala kanatti fayyadamtu musallaa jedhama pileestoorii gubbaarraa ni argattu haala kanatti fayyadamaa isiniin jedha barnoota dabalataa argachuudhaaf gaa chaanalii yuutuubii keenyaa jala ni jira namoonni chaanalii yuutuubii keenyaa hin beeknes yoo jiraattan yuutuub chaanala gubbaarra isinaan barnoota sooshaal miidiyaa wal qabate hedduu agarsiisan jira chaanalii gubbaarra eegaseentanii gaa chaanalii yuutuubii gubbaarra eegaseentanii bakka waa barreessaa kaarratti chaa maqaan koo ni barreessitu abduu ooroo jettanii yeroo isin barreeffattan gaa maqaan koo abduu ooroo jechuudha yeroo isin barreeffattan chaanaliin koo isinii bahachuudha bakka waa barreessan yuutuubii gubbaarra isin hangaa eega barreeffattanii piroofaayilii koo tuquudhaan Profile koo eegatu tani bakka video jala kana kaawwachuudhaan gaa video social media wal qabate baay'ee agarsiisan jira channeliin koo jala gala irraa baradhaa siin jira namoonni haaraan subscribe hin godhin yoo jiraatan subscribe ka jettu kana all ka jettu gubbaa kaa yeroo subscribe gootan barnoonni hanga dhiisuu nama hunda dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification itti banaa siin jira haala kanatti fayyadamaa siin jira barnoota kana keessaa waan isin galuu yoo jiraate commentii na barreessaa siin jira gaafii qabaattan commentii na ka hanga barnoota dabalataatti wal xumutti nagaan tura